Obboleeyyan kiyyaa koomentiin kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Asumaanuu dubbisaamee deebii nama hedduuf ta'a jedheetanii yaada ijoollee keenya karee foggaa lama fixuu fi foggaa lama keessa jiran jechuudha. Deebii isin ta'a jedheetanii yaada. Ati koomentii kaa akkas jettee lubbuumee ana gaafii kiyya adaraa naaf deebisii mee ani galee gara biyya biraa deemuu barbaada. Jetti obboleettiin keenya kun gara biyya biraa deemuu barbaada. Waggaa lama obsee dalagee amma nagalchuu diddee jennaan waa sababee biraa deemuu hedaa garuu hin deebi'a jedheeni sodaadhee wallaahi akkam rakkoo qabaa akka gara biyya biraa hin deemne na godhuu dandeettii jettee obboleettiin keenya kun ijoolleen keenya jechuudha yeroo baay'ee wanni isin beekuu qabdan maaliif waggaa lama kontiraata keessan eega fixattanii booda daratii keessan naffaatanii barbaadan biyya san keessatti mana biraa jijjiirachuu barbaadan biyya galuun dirqama isiiti jechuudha. Tikkeetti ofiitiin birrii ofiitiin isinii kutte jechuudha tikkeetti. Kana dirqama isii ta'uu beektan. Maaliif wanni isin sodaachisu hin jiru. Waggaa lamaa kee erga dalaydee kontiraata kee eega fixattee wannummaan isiin si galchuu didduuf hin jiru. Dirqama isii si galchiti jechuudha. Jaalattee osoo hin ta'in giddii isii si galchiti. Maaliif yeroo baay'ee ijoolleen keenya akkas hin sodaatu jechuudha. Isinii galee hin sodaatinaan isinii jira obboleeyyan kiyyaa waggaa lama kontiraata eega fixxanii booda mirga keessan jijjiirachuun seerrillee isin gargaara jechuudha. Isin deeggara jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha isaan amalli isaanii nama badaa yoo ta'e nama biraa nama akka keessan gaarii nama hin arganne yoo ta'e yookaan hojjettuuwwan biraa akka keessan obsanii nama duraan bira hin teenne warra duraan jiila qabu fa'a yoo ta'e nama gaarii ijoollee miskiina yoo argatan waanuma isaan jedhan ishii yoo hojjetu ta'e akkuma kowaasii asii achi yookaan konkolaachisan ta'e jechuudha. Isaan akka biraa deemtu hin barbaadan jechuudha nama akkasiisan isinii galee. Kanaaf isin miidhuu barbaadan dalagaa isaaniitiif mana yoo dalayde manuma isaanii akka dalaydu barbaadan malee akka ati bakka biraa deemtu akka ati mana biraa jijjiirattu hin barbaadan jechuudha. Miqqanyummaa irraa jechuudha kunis. Kanaaf galuu barbaadan taanaan mirga keessan jijjiirachuus barbaadan taanaan biiroo gaarii qabaatan taanaan dalaala duraan irraan dhuftan itti dawwalattan jijjiirachuu dandeessan wannummaan isin daangessu hin jiru. Waggaa lama eega fixxanii jechuudha. Waggaa lama osoo hin fixin ani maallaqa kafaleetiin biiroodhaa si fide jettee si caqacaquu dandeetti. Si galee yoo seerrillee isii gargaara. Garuu erga fixxanii booda immoo wannummaan isin daangessu hin jiru. Wanni isin sodaachisu hin jiru obboleeyyan kiyya. Sirrii goote obboleettiin keenya kun ani hin deebi'a jettee deemuun kee hin deebi'a jetteeni itti himuun kee sirriidha. Isin deebi'aallee deebi'uu baadhaallee garuu isaan biraa yeroo deemtan hin deebi'amaan biraa deema. Isinii galee hin deebi'amaan biraa deema. Hin beekamu waan ta'eef waan namarratti yaadan. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa maaliif akka biyya biraan deemne rakkoo narratti geessuu dandeessii jetteeti. Obboleettiin keenya kun jechuudha gaafii isii. Obboleettii kiyyaa yoo iqaamaan isii sirra jiraate. Fakkeenyaaf waggaa lama fixxeemi. Waggaa lama taa'uuf ammas haaromsitee yookaan jirtu ta'e maqaa isaaniitiin gaafa biyya galte immoo biyya biraa deemuuf isa rakkoo sitti ta'a jechuudha. Haga isa ofirraa bilook gootutti jechuudha. Haga isa ofirraa bilook gootutti biyya biraa deemuu hin dandeessu. Maaliif maqaa isaanii fi fiizaa isaaniitu sirra jira waan ta'eef. Kanaaf isa immoo bilook ofirraa gootu yookaan isii wajjin walii galtee isiin akka ofirraa bilooksi gootu gochuudha. Yookaan immoo maallaqaan ofirraa bilook goosifta jechuudha biyyatti. Maallaqa kafaltee garuu haga isaan beeku maallaqa guddaadha natti fakkaate garuu. Kanaaf ijoolleen keenya isin waraqata osoo hin haaromsin waggaa lama fixxanii deebuu dhabuu keessan eega beeytanii eega mana sadiitti deebuu hin enne yoo isiin si haaromseetiniin deemtee deebitoo isin jette ishee hin jedhina. Deebi'eetiniin gaafa deebi'e naa hojjettaa jettanii isin galee gaafa deebi'e dhaqee maatii kiyya laalee yaada isaan bahii ji'a tokkos haa ta'u ji'a lamas haa ta'u hagam akka naga'u hin beeku. Kanaaf amma sitti himuu hin danda'u gaafa deebi'e gaafa deemee gaafaan deebi'u gaafa kana deebi'e gaafa siin jedhe gaafa san naa hojjettaa jettanii akkasii amansiistanii biraa deemuu isinii wayya. Isinii galee maaliif amma waraqata yoo hojjechiistanii biraa deemtan haga isiin ofirraa bilook isin gootutti biyya biras daftanii fi forososii jammaruuf illee ganaa birrii baastanii yookaan ganaa isii kadhattanii ofirraa bilook kana godhi jettanii jechuudha. Sanii mannaa isin akkuma kontiraata keessan fixxaniin
osoo hin haaromsin dursa maatii kiyya ilaaliitiin si deebi'aa sii bilbilee sitti himaa jettaniini akkasitti amansiistanii biraa deemuu wayya malee fakkeenyaaf haa hojjettuu na shakkitee yookaan yoo ani hin hojjetin jedhee waraqata kan na shakkitee wayna dhorgiti jettanii hojjedhu bakka hin deebi'a jettaniini garuu isin deebi'uun barbaaddan yoo ka hojjechiistan ta'e jechuudha yookaan isinittuu amala isin jijjiirtee yaada ofiituu kaafattee akka isin hin galleeyyuu isin dhorguu dandeessi xiqqoo hojjedhu yookaan waggaa takka hojjedhu yookaan ji'a haganaa hojjedhu jettee isin dirqamsiisuu dandeetti jechuudha maaliif waraqata waan isin hojjetteef booda isinuu yoo odoo himattaniyyuu warra biirootitti waliigaltee kiyyaaf ka isiiti na hojjedhu naan jennaan hojjedheef. Kanaaf ani amma yookaan haga hojjettuu argadhutti ana hojjettoo ka hojjettuu dhabe jettee sababa adda addaatiin isin hidhuu dandeessi jechuudha. Maaliif gaafa san fedha keessan malee rakkoo keessa seensisan jechuudha. Kanaaf waan akkanaarraa sirriitti of eeguu qabdanii. Ati obboleettiin keenya immoo kan si daangessuu danda'u sunillee si daangessuu hin danda'u odoo hojjetteellee garuu yeroodhaaf si rakkisuu danda'a jechuudha. Maqaa isaaniitiin odoo jirtu forsosii biraa jammaruun gana isa ofirraa bilook osoo hin godhin rakkoo seensisa jechuudha. Isaayyuu immoo birri kafalteeti jechuudha. Gana maallaqa baasteeti biyyattuu ofirraa bilook gootu jechuudha. Yookaan immoo gana isii kadhattee achis bilbiltee ofirraa bilook na godhi jettaan jechuudha. Gaafa sanillee maallaqa baasisiisa. Ati eega taa'uun barbaanne mana san keessa hojjechiisuu qabdu gonkumaa jechuudha. Kanaan isin jedha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee ijoolleen keenya akka waan bakka gaafa waggaa lamallee kontiraata waggaa lamaallee isin fixaanatu isin fide jettee isin sobdee bakka isiinillee yoo isin fiddu ta'e biyyarraayyuu yoo bakka isiinuu isin fiddu ta'eeyyuu jechuudha. Ka isin fiddu waggaa lamaan malee sanii olii miti. Gaafa waggaa lamaan keessa fixattan uummata akka mirga takka isinirraa hin qabdu jechuudha. Mirga takka isinirraa hin qabdu. Isin galee gaafa waggaa lama fixattan kan murteessu isin jechuudha. Kan laallatu isin jechuudha. Barbaadan biyya galtan, barbaadan achi keessattuu jijjiirachuu dandeettan, barbaadan kaansileeshinii naa kenni jettaniini seeraan irraa fudhachuu dandeessan jechuudha. Gaafa isaan uummata akka mirga takka isinirraa hin qabdu jechuudha. Isin galchuu diduu mirga hin qabdu jechuudha. Dirqama seeruu isii adaba jechuudha. Odoo isiinuu isin galchuu baatte. Kanaaf ijoolleen keenya asilatti maallaqa ji'a lama biraa qabaa. Isallee naan kennine akkam godhaa gaafadhe garuu naan kennine dhiisee biraa deemamu akkam godha horii jettan jirtanii. Isa kaayaa'u yoo isin rabbii ofii sodaattee dafqa keessan isinii kennite isiniiyyuu kennite yoo isin dhorgattes yeroo galuuf deemtanitti fuula keessa isaanii waliin bu'uu irraa rakkoo biraa keessa uf seensisuu irraa waan isaan isinirra yaadan hin beeytanii yookaan biraa deemuu isaanii keessanuu hin jaalatanii isaan giddii itti taanaan malee kanaaf ofitti xiiqessuu ofitti biibbessuu osoo hin ta'in isinii kennitu haqa keessanii yoo isinillee kennuu baatte deeyinima isitti ta'a malee waan biraati miti jechuudha. Kanaaf obboleettii kiyya ati yoo sii kennite gaafadhu ati jaalalumaan adabumaan kabajumaan naamusumaan jechuudha gaafadhuuti. Siin kennitu si dhorgatte taanaan atis lolteen biibbayni gizee gara maatii kee deemtutti gizee maatii kee arguuf hawwii meeqa qabdutti jechuudha. Nagahuma sii kennite sii kennuu baattus rabbuma keetitti dhiisi biraa deemi jechuudha. Homaa miti ijoolleen baay'ee jechuudha. Yeroo biraa deeman kanatti isaan waan garaagaraa bakka sitti yaadan jechuudha. Isinii galee keessattuu si jaalatanis taanaan nama akka keetii hin argadhu jedhanii wasawwasaman waan ta'eef deebii ammallee yookaan duraanuu atis nama isaan afuu dhaabatee ofirraa isaan dhoorgu ofirraa isaan hin lolu yoo taate gizee ati deemtu kanatti wayiin aarii sitti ba'uuf bakka hin beekamu isaan waan akkasii kana qaban takka dalagaa sitti baay'isanii manuma duraatti qulqulleessitu kan irra si deebisiisanii gubbaa jala si qulqulleessisiisu. Kanaaf ati adabumaan naamusumaan biraa deemaa jira eessatti na argite kana booda jettee afaan baduu irra ofirraa jiraami biibbayuu loluu irra miira keessa galuu irra yeroo san of eeguu qabdanii gizee biyya galuuf kaatan isin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii obboleeyyan kee yeroo baay'ee jechuudha waggaa lama malee ka kontiraata isin fudhattu madaamin takka zalaalamii isin bitteetii miti akkasitti fudhadha jechuudha.